Hello, kam jirtu nagaa keessanii kuni Oromtiti kitchenidha. Gara Oromtiti kitchenii baga nagaadhaan dhuftanii har'a hojjechuuf kan hin qabadhee dhiyaadhe Ingiliffaan dinner rolls jedhamu. Tarii afaan Oromootiin immoo daabboo galgalaa jechuu dandeenya. Har'a daabboo galgalaa kan inni irraa qopheessu akkuma beekamu daakuudha. Ashaboo xinnootti godheera. Raacita xinnoodha. Parmigiano jaanoodha kuni mozzarella kuni hanqaaquudha. Dhadhaa ashaboo hin qabne temperature mana keessaati. Sukkaara xinnoo aannan ammaaf kan nu barbaachisu kana isaaf immoo booddeetti deebina. Amma kan nuyi goonu aannan kanaa fi dhadhaa kana walitti nan'eetu bu'aa goone ho'isna. Hamma quba keenya keessa keenye baasuu hamma dandeenyutti jechuudha. Akkas goona abidda bira dhannee. Amma abidda xinneesseen itti bane dhadhaa kooti aannan walitti naqeenoo isaa jechuudha. Hamma dhadhaan koo naa baqu duwwaatti. Gubsiisuu yookiin danfisuuni sirrii miti. Maaliif raaciti keenya akka inni aktiivii hin taane akka inni hin bokossine nu jalaa godha waan ta'eef yoo baay'ee ho'aa ta'e. Kanaafiyyuu ammuma dhadhaan baqutti ho'isna jechuudha. Amma ho'isee fideera. Amma warra gogaa kanatu walitti mannaa jechuudha. Sukkaara, mozzarella kooti xinnoo baay'isu, formaggio, san kana waliin makama. Kan erga raawwadhee maashinii kun qopheessadha jechuudha. As keessatti kanan warra amma waliin makanneen dhaqa. Raacita kooti ifama. Hanqaaquu keelloo isaa duwwaa sadan seetii. Aannanii fi dhadhaa isa walitti ho'isee maashiniin koo niyya waan ta'eef bukeesseen isinitti deebi'a. Konkoo kana fakkaata. Harkaanis bukeessuu dandeessu. Sukkuumuu yeroo dheeraa nama fudhata malee harkaanis sukkuumuu dandeessu maashinii warri hin qabne. Saanii golboo koo keessatti zayitii kan kuduraa fi muduraa irraa hojjetame xinnoo isa jalatti dibee kan ittiin qabanneef booddee irra keessattis akka inni jalaan goggonnee fi
zayitichatti dibaa jechuudha. Isa booddee pilaastikiidhaan irra keessa isaa cuqqaaleen lafa xinnoo OAsaa kaa'a. Isa booddee gaafa inni bukaa'u immoo waan itti aanee guutuu wajjin ilaalla. Bukoon keekoo sila bukeessi sa'aatii tokko booddee akkasitti bukaa'eera. Kana fakkaata. Baay'ee bareedeera. Harka koo zayitii xinnootti godhe. Baay'ee bareedeera. Kana hamma sirreessutti irra keessatti kan hin dibu qullubbii soofeeni baay'ee bulleessee daakee miti soofamaadha fi dhadhaa addaan duuka isaan baqne jechuudha. Isaan lamaniini abiddarra kaa'ee hin gubu, baay'ee hin gubu. Nano isa walitti no isa fooliin qullubbii akka dhadhaatti darbuuf jechuudha. Ho'iseeni fidee isinitti agarsiisa. Akka inni lafatti nu jalaan qabannee fi daakuu akkasitti firfirfannaa. Kana kukkuteeni kaanii korona qaddaachuu toshuuf isan jedhurra. Xixinneessuus hin dandeessu yoo barbaaddanii. Ani garuu gurguddiseenii kanneen gochaa yeroo. Rootanii gara keessa isaatti. Gara keessa isaa kun hin bareeda jechuudha akkasitti. Qodaa qopheeffadheera asirra naqaa jechuudha akkasittiin. Hunduma isaa akkas godhee akkasitti sirreessee walitti deebi'a. Amma qullubbiif dhadhaa koo bisheesseera. Baay'ee urgaa isaa qullubbichuma wajjin fuudhee daabbootti dibaa jechuudha. Namni keenya qullubbii baay'ee jaallatamaniire. Qullubbiin qoricha waan baay'eettis. Daabboo kana baay'ee jaallanna. Ispeeshaalii abbaa manaa koo baay'ee jaallata. Kanaadhaan toshuudhaaf filadhe. Bifa baay'eetu jira. Achi keessaa garuu sagana galgala maatii wajjin walitti qabamtanii baay'attanii gaafa irbaata nyaattanii yoo nyaattanii qullubbii waan qabuuf irbaata irratti kan filatamu. Baay'ee mi'aa'a. Kana ergiin akkas godhee booddee irratti diddibee hunduma isaa waliin gahaa jechuudha. Qullubbii isaa dhadhaa isaas xuruutti.
isaatiin irratti ergaan godhee booddee mi'eessituu adda addaa kan barbaadan bifa adda addaa kan of keessaa qabu bifa tokkittiitu hin ta'in wantoota baay'ee qullubbii daakuu ta'uu danda'a wantoota adda addaa amma maqaa isaanii dha'uu kan hin dandeenye isaaniin yoo qabaattanii waanuma qabdan mana keessaa irra keessatti itti naqxu kun immoo iddoo adda addaa kan walitti qabamedha isa irratti firfirsaa jechuudha. baay'achuu dhiisuu danda'a yoo barbaadanii waama mana keessa jirutti fayyadamtanii gochuu dandeessu. Isa booddee formaajoo irratti naqxu. Formaajoon koo isinitti meera sila parmigiano reggiano jedhama. baay'ee mi'aa xaaliyaaniitti baay'ee beekamaadha formaajoon kuni. anis baay'ee jaalladha fooliin isaa baay'ee namatti tola. akkas ergiitti godhee firfirsee booddee akkas daqiiqaa 30 qadaadee ammas naannoo lafa ho'aan kaa'a. isa booddee fidee isinitti agarsiisa. daqiiqaa 30 booddee bukoon koo kana fakkaata. baay'ee bareedeera bukkokee jira. maovni koo banadheera achi keessa gasheen isa booddee waan inni fakkaatu fidee isinitti agarsiisa. kana fakkaata. daqiiqaa 30 booddeen baasee baay'ee namatti tola. fooliin isaa urgaan isaa mana keessaa baay'ee gorora nama jajjabsiisa. gaafa laalanii baay'ee bareedeera. baay'ee sponjiidha. baay'ee namatti tola. keessi isaa baay'ee laafaadha. baay'ee bareeda. fooliin isaallee baay'ee namatti tola. kana fakkaata. akkasittiin hojjedhaatii nyaadhaa itti bohaara. baay'ee salphaadha. wantootuma mana keessa jiran itti fayyadamama. wantooti haaraan hin jirani akkasittiin itti fayyadamaa. waan na wajjiniin turtaniif baay'ee galatoomaa. yeroo gaarii qabaadhaa jedha nagaatti. subscribe, like, share naa gochuun immoo hin dagatina. yaada qabdan gajjallaatti naa barreessaa. gaaffii na gaafachuu barbaaddanis naa barreessaa. isinii deebisuudhaaf qophiidha. waan hin hojjedhee isiniif dhiyeessu wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate natti himaa. fidee isinitti agarsiisuudhaaf saba koo barsiisuudhaaf baay'ee gammadduudha. na jajjabeessuu immoo hin dagatina jedha.